Akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessaan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dinqiidha kan jedhu fidee dhufe mucaa gola waggaa 3 Dubai utuun hin deemin dura. Hayyeni. Wali laal kaseera. Achila akkam jedhin. Kuno waggaa 3 dura utuun Dubai hin deemin waggaa 3 kan hin lafa godhadhe. Argitanii kuno kana fakkaatu beelala. Kasini sinin jirtu sini ka ishii sin agarsiisuun dhufe har'a garaa jabaadheeti. Duraan sinitti agarsiifne torbee tokkoyyuu torbee lama wayii na bira teessee na bira hin jirtu na akkasini sinin jedha. Na bira waan hin jirreefi amma kinoo inga amma namuu teessee nan deebisa. Na bira teessu nan beektu waan ta'eef isiniin jedha. Akkasi na akkasiin isiniin jedha. Mee chaanala koof duraa otoo asatti hin galiin chaanala koof aaraa warri taatan seenaati subscribe godha. Viidiyoon yoo isinitti tole immoo like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ada shurrubbati laalmatee isii yattishinu na akkasi egaa isinitti himne maa nutti himuu didde jechuu dandeessu. Hin feene isinitti himuu isinitti agarsiisuudha. Hundaaf har'a kun gadi baasee isiniin jedha si haa guddattu jedha. Naa eebbisaa. Na kana fini maal gochiifani jedheetu waan isinitti agarsiisuu dhiise yoo amma kun isinitti agarsiisee sirriitti eebbisaa. Sirriitti naa eebbisaa isiniin jedha. Na fakkaatu garuu na fakkaatti. Anxinnoo gaa eeruun kana jejjennaan malee tokko mataa garuu walitti hin baane mataan luucaadha kan ishii. Wajjiri kakasi arganii akkasitti. Akkasiin isiniin jedha gaamee maal jettu isinii maal jettu yoo kana booda ishii faana hojjedhu jettan kuno geessee warra bira teesse agarsiiseen deebisee ishee faana hojjedha. Yookaan immoo lakkii deebisii yoo jettan nan deebisaa jechuudha. Hawwii dhaabadhu mee ilaali. Hawwiidha maqaan ishii immoo dhaabadhu mee qumatii keessa agarsiisii beekattee dhaabadhu maafassi baadhaan giddiidha moo? Isa sofa warraa dhaabachuu soda. Kinoo kana taa'aa jedhin gadi jedhiiti. Leessan sana ilaali. Akkam jedhee. Hin qaanofte? Maa qaaneffatta? Ishii sana ishii sun. Asii ana. Asii. Rabbii ko ani meeshii sana siin seemuun. Ya Rabbi ko ati na baasi kokkolfite fixatte. Ishi. Hundaafuu akkanan isiniin jedha. Mee kanuma keessa immoo ergaa yoo qabaatan achi ilaala. Viidiyoo achi ilaala naamiti achi. Ishi ilaala. Ergaa yoo qabaatanii asumaan immoo nu dabarsuu dandeessu. Yaada gaarii naaf qabdu ijoolleen baay'een jabaadhu amma nama wajjin hojjettu argatte nan jettu guuttadhe kun daa'imas nan qaba. Warri dhufanis jiru caaliin lagiseedhaaf malee booda gara Finfinnee jiraatti natti fakkaate rakkoon qabu garuu agasitti wajjin hojjenna amma danda'ametti. Isiniin jedha
sinin jedha. Baay'ee tokko na dinqee anu baay'ee wajjin hojjanne reefu guyyaa lama wal arguudha. Mana koo dhufan malee mana isaanii wanti dhaqe hin jiru. Garuu yaadni namni tokko sammuun isaa yaadu baay'ee tokko nama dinqa. Yaadni biinii mucaa wajjin hojjannu sanaa kennitanii ilaalchisin kennitanii bakka baay'ee tokko ulfaata darbitanii illee nu tuqaa jirtu. Maal inni seetanii bargit karaa koo miti ijoolleen karaa koo jirtan dhugaa komantii mantaan iyyuu argeen beeku karaa isaa kalee liivii gallee wanti inni jedhamne hin jiru dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Maaliif seetanii gurbicha sana biinii jechuudha. Yoona fixee nama taasa'u maa bakka waa ulkee wati qas jedhee nagarii namatti yaadne bettu nama sana ani nama akkamitti tilmaama seetan guyyaan tokkoof lama nagaa nama baroodha jechuudha. Inna ammeenyan qabu nusu bakka waan jiru ammum sitti maammuma waan ta'e godheet bakka dhugaa jiru sitti jechuudha. Irraan bisee ilaa kanaaf naan jedhu kun immoo xinnina kootii maa waan ta'e minaaminaan beeku ammeenya akkasiin qabu. Nama akkasii immoo namni dafeet irraa deebi'a yeroo kana. Nama akkasii namni dafee jibba. Maaliif seetan qulqullummaa waan deemuuf jechuudha. Har'a xinnoo waa guduunfattanii ammeenya otumaa sooftanuu qajja'oo gootan irraa ammeenyoo yaaddan kana malee hin jaalatu namni nama dhugaadhaan deemu. Akkasin isiniin jedha. Baay'ee arrabsu kalee liivirra gallee jechoonni gaariin tokko gosh baga dhuftan liivirra galtan illee jedhuun jiru. Arrabsu kasiitochi gaa maalas እንደሆነ ራሱ እኔ አልገባኝም። ሴቶችን እኮ ቤት አለኝ ከኔ ጋር የሚኖር ሰው አለኝ ለጊዜ ነው እንጂ አላሳየሁትም እንጂ ነማ ወጅን ጅራዱ ቀብ አነማ ከበጀሜ ፊ ነማ ኦፍ ከበጁ ደንደው አነማ ነምኒ ዋይ ኮሃሳ ናስሬሱ ሚቲ ኑይና ከወይቱ ንፊዱ ሚዲያ ዳማሌ jireenya biraa miti. Miidiyaa jechuun immoo hojiin deemtee waan gaarii tokko uummata akka dabarsitu akkuma argitan eenyu birattuu namni wal bira dhufa dhiira dubartii kam akkasitti hubachuu qaba namni dhugaan isiniin jedha. Inna baay'ee tokko nama dinqaa maal jedhuun bageetaa Yesuus Kiristoos bargit murtee alaalatti ilaaleeti namni namarratti murteessa. Ani immoo waan akkanaan jaaladhu. Waan hin beekne tokkotti jechuudha. Bargit ani isatti murteessee jira ammas itti maan jira waan inni godhu. Yeroo hundumaa caatii qaamosaa hin jaaladha. Nama garuu erga ani wanti inni sarkatti argeen jiru ammaa gin hin jaaladhu tureeyyuu isa biratti. Caatii qaamosaa hojii hin qabu kan ammas itti maan jira ammaa. Ati hojii maaliif hin uummanne hojii maaliif hin qabanneenna sababa natti himee jechuudha. Caatii maa qaamta innaan nama akkasii miti nama sannaa viidiyoo waraabbee ganna dhiiftu sanaa miti ani jedheera. Namni immoo dhugaadha miidiyaa irratti nama kan biraati mana koo keessa immoo kan biraati yaani. Innaan baay'ee arrabsu ijoolleen dhugaa maal irratti murteessaniin jedhan maal irratti arganiin jedha. Anyways hundaafuu namaaf waaqayyo haadhiisu. Gina arraba zicheet bakka yaada ana laaltee fuula koo laaltee waa barreessuun sirrii miti. Bakka hubadhume maaliif jedhanii namni kun nama akkamiiti otoo ana ta'ee otoo nama biraa ta'ee jettanii bakka buusuu qabdu. Karaa kanaan yaada dhufe otoo hin taane karaa caalii fi karaa wajjin yeroo hojjennu koomantii kennamuuf irratti ka'ee ta'an dubbadhe ilaalchi namaa baay'ee nama tuqa isarraa deebi'a. Isin akkuma jirtan itti fufaa yaada gaarii naa barreessaa jirtu yaada nama jajjabeessu eebbifamaan isiniin jira. Anammatoon dhiira faana hojjedhe baay'ee haasa'u jechuudha. Kan isaan akkana jedhan maal goota dubara biraa shamarran biraa jedhuun dirqama dhiira barbaaduu qaba yuutuubii hojjechuudha. Yuutuubii hojjechuuf jechuun ikkoo abbaa feete faana gadi buutee ol baatee hojjechuun dirqama jechuudha. Malee dhimma biraa wanti walitti nama fidu hin jiru. Anyway sani mucaa koo isinitti agarsiifachuun dhufee qashtii ishii kana isinitti agarsiisuun dhufee amma iddoo ta'e dhaquuf kaana iddoo ta'e deemuuf amma isiniin jedha silaa yuutuubii baay'ee wajjin hojjenna kun deemuufi iddoo duraan teesse deemuufi
torbe lawan tokko na bira turte garuu biinii waraabbate garuu innaan jedhu akkatti inni sajaalattu. Jarri saasummaa isaa maal godhachi keessaa? Inna akkasiin isiniin jedha shurrubbeedha ishiin waan dubbattu laal mataa ishii shur godhee dhahee fi bareechee nangashama nangadhatis yala خبلا قال ديمنا وما نبرا ديمنا بقى جدي باي جدي باي 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 بقى بين دبسين فما كم وجوان ديمنا وجوان برا ديمنا سامرا ديمنا سنين جاي جرت ديمنا نوتي بقى باي لا يقول شو لقيتنا